isinitti meera namuu dubbisuun barbaadu ani naman barbaadus namni na barbaadus hin jiru namuu dubbisuun barbaadu Naanin jedhina naanin jedhina naanin jedhina ati goota naan jedhu kanii kaa gootaan beekne hundi goonni kan akkamiiti jennaan kan ajjeese goota keessattuu kan goota ajjeese goota oliiti naan jedhan gootummaa kan jibbu jiraare yartummaa jibbu malee yaa firaa gadhee maaltu fedhaa yartuu fira keessaa goonni yaada isaas goota wareegamees ni jiraata nama hunda keessa bari nama du'eellee jiraatu ajjeesinaan jedhanii ati goota jechuun maqaa na balleessanii gootummaan kana gootummaan kuni gootummaa miti ta'us garuu jaaladhee miti hin barbaadu gootummaa isin naaf kennitanii gootummaa onneedhaa malee jennaan karaa biraa natti dhufani deessee koof jedheen lubbuu gootaa balleesse haadha ofii dabarsee kan kennu jira haree yaa firaa haadha koof jedheen deessee koof jedheen harmee koof jedheen odoon imimmaan koo dhangalaasu lubbuu gootaa balleesse maal faayidaa qabare warra kaleessi ati goota jegnaa dacheen tun biqilchite naan jecha waa meeqa naan jechaa turan arra garuu na jala garagaranii mana hidhaatti ol na darbatan an boruuf iftaanii beeku sabaadhu har'aaf garuu as dukkana keessan jira mana dukkanaa kana keessa sanuu akkanatti maalitti beekama ta'a guyyaa tokko yoo kananatti yoo ka warra na dirqisiisatti dhugaan faraddi ta'a har'aaf garuu asuma manni koo asuma eenyuunuu dubbisuun barbaadu waan ati fiddee dhufte keessaa wannan akkaataa uffannaa fi akkaataan kaaraakterri kee miilli ishee itti hidhamee dhufeen naan laaluu jalqaba. Wanti expect gochaa turee fi erga galtee booda wanti naa kennite xiqqoo wal naasi mudide. Seenaan ati filattee dhufte seenaa mana hidhaa keessaati. Niitiin kun hin maraanne miti. Niitiin kun hin maraanne hidhamtuudha. Nama hidhaa keessa jiru luka moo harka hidhu? Maaf hiite luka ishii?
keenyatti akkana ni beekutti gaafa nama cimaa wayii ajjeestu namni dubartiin takka yookaan namni biraas haa ta'u amma gaafa murtiin itti kennamutti miila siniidhu miila gaafaniin immoo harka siniidhu. Kanaafiyyuu isarraan ka'eeti. Okay, naannoo keetti akkasi. Uumamaan sagaleen kee waan si daangessee qaba. Uumamaan wanni fiddee dhufte waan miira kennee hojjisiisuu danda'u tokko qaba hamma ta'e. Isummaadhaan naa hojjettu immoo uumamaan sagaleen kee wanna si daangessee tokko qaba. Keessattuu taatummaa tiyaatiraatti fi waan si daangessu natti fakkaata taree fiilmitti dhiyaachuu danda'a hojiin ati hojjettu. Sagalee keetii irratti sirriitti hojjechuu qabda. Wanni guddaan wanna dhiyeessite irratti jechuu kooti. Hidhamuun keessa waltajjii kan akka seeraan hin fayyadamne si taasiseera tokkoffaa. Blocking laayinii kee qabattee akka seeraan hojjenne. Hojiidhuma fiddee dhufte keessatti immoo iskiriiptiin kee keessatti miirota garaagaraa akka agarsiistee nutti himtuuf carraawwan qabda turte. Kun immoo hanqina shaakalaati. San keessatti miirota san gargar baastee diyaaloogiiwwan barreeffaman tokko sana jalqaba gidduuf dhuma sirriitti haa qabaachuu baatus waan barreessitee fiddee dhufte san garuu akkaataan ati itti dubbattu jecha dubbiitti dubbattu sana miirri isaa gargar bahee sitti dhagahamee bu'aa bahii san nutti dhagahamuu qaba jechuudha. Sansattu hin jirre, qophiitu hin jirre kana keessatti kan nu badhe jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun immoo xiqqoo gatii nama kaffalchiisuu danda'a. Kanaaf ani yaadan qabu gara of eeggannootti waan deemudha irra caalaatti jechuudha. Kanaaf garaan hin geenyes ijanas nan guunne wanni hin arge. Ani immoo hedduun sitti aare. Wanni inni aareef dura haalli ittiin seentee fi keessumattuu yaadni fiddee dhufte waan baay'ee kan nama hojjechiisudha yaadichi jechuudha. Miirota adda addaa haala jecha dubbii adda addaa ittiin dabaltee sirriitti waan jabaataa tokko waan dhiyeessuu dandeessu ture. Anuu keessi kiyya hoggaa fittee teessu akkatti naaresitti himuu hin danda'u. Guyyaa meeqa shaakalte? Hangam shaakalte? Ji'a tokko akkasii nafa hoggaanuun jedhanii asinuu bilbilamu. Ji'a takka guutuu shaakalte? Maaliifi tokko fedhii guddaadha qabda. Fedhiin qofti immoo gahaadhaa miti. Shaakalli sirriitti barbaachisaadha. Waan filattan san sirriitti filachuun barbaachisaadha. Dhuguma ammaan duras nin dubbadha. Hojiin aartii akka hojii biraatii miti if kennuu barbaada. If kennitanii aarsaa barbaadu san yoo hin kafalle ittiin seenina ammumaan sitti hima jechuudha. Ittiin seenina warreen kaanis jechuudha. If kennitanii yeroo keessan qalbii keessan waan inni isinirraa barbaadu jechuudha. Sirriitti shaakalamuudha qaba. Wannummaan na aarsee kan waan fiddee fi waan akkaataan itti dhiyeessite walitti hin dhufu. Tokko inni jalqaba akkuma buruka ammaa kaasee waan hojjechuu deemtu san dura sirriitti qorachuudha qabda. Uffannaa keetii irratti sirriitti eeggachuu qabda. Ni dhuftee ni teessee akkuma seenteen teessee miti. Namaa siyaamee deebi'uu jirtamoo akkamitti achirraa garana deebite? Bisanaan jedhanii ani immoo dubbisuun hayyee san hubadhe. Lakkuma teessuuni miira daawwataa kan keetis bakkuma sanii guchiste jechuudha. Kanaaf if eeggannaa fooxaa ifirraa darbite. Wanni ifirraa darbiteef sababa hin qabu. Sababa hin qabu naaf hin deebisin hin mul'anne waan ta'eef jechuudha amma yeroo hin qabnu nuti. Uffannaan kan kee mataan isaa namni mana hidhaa keessa jiru yookaan mana sirreessaa keessa jiru akkamitti uffataa, fuulli isaa maal fakkaataa, haalli dubbii isaa hin dadhaba. Namni mana dukkana keessa jiru nama akka kan keenatti hin fakkaatu aan hidhamee baadhus jechuudha. Nin beeka waan ta'eef. Kanaaf sirriitti qoradhu waan hojjechuu deemtu san sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Beekanii yoo hojjetan ta'uu danda'an sirriitti shaakalanii jechuudha. Kanaaf if eeggannaa guddaadhaa kan barbaadu sagaleen kan kee mataan isaa amma saayinasiin na qabee jettee malee sirriitti humna hin qabu. Haalli gaafa dubbattu humna qabaachuudha qaba. Wanni ati fiddee dhuftee san yaadni isaa jajjabaa waan ergaa jabaa dabarsuu danda'udha. Mee namni mana hidhaa keessatti ajjeesee seeraanis in enemies haa galu miirri isaa nama akkamiiti? Takkaa deemtee mana sirreessaa deemtee ilaaltee ni beektaa? Miirri isaanii mee nama akkamiiti? Miirri isaanii maal fakkaata? Waan akkanaa sirriitti if eeggachuun barbaachisaadha. Sirriitti shaakaluun baay'ee barbaachisaadha.
Yoo kun hin taane garuu ammumaan sitti hima daandii kee sirreeffadhu. Of eeggannoo cimaadhaan jechuudha. Hammiilli dhamu maalinni anillee kanan innaa dhuftu yoo nutti himtu kan naa gale malee nama xinnoo sammuunsaa dhukkubsatee nama baduudha ka'e miilli isaa kan hidhamu. In badeedhamee sirriitti eeguu hin dandeenyu yalaa fiigee badeedhee maatiin yookaan immoo mana hospitaala keessatti waan akkasiitti hidhamuu kan danda'u malee nama ajjeesee namni harkasaa gaafa mana murtiitti yookaan immoo iddoo tokkotti dhiyaatu harkatu hidhama. Kanaafuu wanta nama hin amansiisne tokkotu jira jechuudha si bira. Sagalee kee akkuma ergammaa isaan kaasanii sirriitti shaakaltee itti fayyadamuu qabda. Haa ta'u garuu ani ammaaf of eeggannoo akkuma isaan jedhan of eeggannoo cimaadhaan. Maaliif wal dorgomtoonni ciccimoo jiru waan ta'eef of eeggannoodhaan. Siif haa ta'u.